jechuun kun jira dhiiroo akkas jechuun nam dhiiraa takaayaa kaa nam dhalaan yookaan biraan akaayin akaa jechuu miti namni dhiiraa yeroo laman sobamu jechuu akka jechuun yoo tokko sobamte lammata irra deebiteen sobamtu jechuu jecha kana maantu Oromoo jedhe Oromoon jecha kana akka hayyuu jedhe yeroo lamaa miti kudhanii ol sobame akaayin lama dhiira jalaan gubattuu miti kudhanii ol gubattu Oromoo jala numa kana na dabalate anammoo keessaa ba'ee qabsoorra jira yoo si taate malee har'a wannan jechuu fedhu akaayin lama dhiira jalaan gubattu jedhani bara Haile Sillaasee yeroo Haile Sillaaseen aangoo irraa bu'ee dargiin dhufu Oromoon cuftinuu kafulaan waan mootummaa beeku Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufeennaan yabilisoomnee darkadhaanaa ture dhugaa modiiru dhara dhugaanii jaarroti gaafas beektan gaafa Haile Sillaaseen bu'ee dargiin dhufu gammachuu guddaan arganne argatanii jirtan yoo sobuun jiraataniif yoo calliftan malee garaan keessa waan kaleessaa keessaa qabaate malee gammaddanii turtan haa ta'uutii gaafas illee dargii isin bilisoomne jettan irratti waraanni bilisummaa Oromoo bu'uureffame dargii isin bilisoomne jettan irratti qabsoo aansee dargiin badee mootummaa TPLF wayyaanee Tigreen nufennaan dargi kaleessa bilisoomne jettan ammoo kufaa gootanii har'a bilisoomne afaan keenyaan baradne nam keenya taangoo nuu qabate nu fulaa akkasii dhaqqabne Oromoo bulche jettanii harka dhaantan gaafas illee waraanni bilisummaa Oromoo yoo fulaa kana argatee si barsiisuu baate si gochuu baate akkasuma hin bilisoomne aangoon kun aangoo dharaati ka ittiin siidani ittiin sigaadii attan qaxaratanii jiranii warri kun Oromoo bakka bu'anii jedhee waraanni bilisummaa Oromoo gaafas warri gabaatan fakkeenya abbaan gadoos ni hime akka Efreem Adoolaafa gaafas illee godin kana cufarraa namni si quba qabdani ilmaan Oromoo keessaa godin Gujii keessatti ilmaan Gujiiti namni gaafas dhugaa jiru lallabaa tureefi dhugaa jiruun arrabsamaa ture gaafas illee maashii siftaa jedhamee arrabsamaa ture dhugaasaa Oromoon hin beekamin itti miidhamaa ture Oromoma Osoman waliin lollu wayyaaneen gaafas akka jedhan qabsoo ilmaan Oromootiifi fincila tokkoon keessatti hirmaatanii maastar pilaaniidhaan gaafaseen buutu afaan sobaatiif lammaaf abiyyiin gad dhufanii jennaani ammallee yeroo sadaffaadhaaf yabilisoomne Tigreen nurraa kaateettan nu gaafas illee abiyyiilleen lammaalleen gad dhufaniifi akeekatti dhufan beekna warri kuni warra isin tarkaanfachiisuu miti haga qaraayyuu warra si danqisuu jennaan ijoolleen kun bosona keessa oolte qawwee baachuu malee uumaa waan addunyaan galuufi yadoo gongoortee abiyyii miti nabiidhaa jedhamee faarfamaa ture Oromoodhaan yoo nabii ta'eefi diina Oromoo ta'e har'a dhugaan hin dubbata gaafas yeroo mormii goonu beektota Oromoo irraa ka'e namni cufti balaaleffannaa keenya qaba qawwee kattanii maangalle Oromoon bilisoomte Oromoon aangoo argatteedhan rakkoo Oromoo fi fala Oromoo maaltu furaa kallattii kamiin furmaata argataa qeenu tolfati har'a carraa gamaffaarra jiru dubbiin asitti sin dubbadde har'a Haile Sillaasee bir darbee dargii bir darbee TPLF bir darbee Abiyyi Rajjee sa'aatii ammaan kana ijoollee abbaa gadaa akka ofiin jedhan kasobaan Oromoo fakkaatanii Oromoo tumuu jiran ka Oromoo balleessuu jiran isaan irra siin dubbachuu jira aangoo fedhii ibsaafi rakkoo siyaasaa fedhii siyaasaa dhugaa siyaasaa kasaa dhugoonfachuuf nuun jechuu jira jettee yoo fudhatte atarrallee Oromoon akka lama dhiira jala gubatu ta'u jedhu 11ffaas jalaa gubachuuf deema ilmi dhiira bobarra deddeebi'een sobamu nunama malee bineensaa miti carraa Oromoon argate cufa argannee har'a waliin jenne taanaan jaallattanii jibbitanis Oromoodhaaf ka qabsaa'u Oromoodhaaf ka humna ta'u Oromiyaaf Oromoodhaaf ka wareegamu nu Oromoo walii gal malee abbaan tokko illee hin jiru
carraan amma jedhu keessatti wannan jechuu fedhu ka xumuraa yoo jiraate dubbii jenne keessatti yoo duudummaadhaan yookaan ilaalcha diinummaatiin of guutame malee wanni nu batamin hin jiru. haa ta'uuti amma carraa har'a irra jirrurra eegnee qabsoon dhiiga ilmaan Oromootiin fulaan irra dhaqanne Oromoodhaaf malee waraanni bilisummaa Oromoo dantaa addunyaa keessaan qabu. Dantaa simuuni tokko keessaan qabu. Har'a fulaa jirtanitti dirqama Oromummaa keessanii namni kaleessa waraan bilisummaa Oromoo gaatiidhaan taanuudhaan waan meeqa gochaa turtan har'a yoo hin beekinillee beektanii dirqama Oromummaa wareegama Oromummaa ofii fuutanii xiqqaa guddaan fulaa keessan tiffachuus hin feesisu. hojii diinaa keessan jiru kaambii keessan jiru jettanii ammoo warroonni son beekin seelii diinummaatiin hojjetan Oromoon duriyyuu jaarsaa xiqqaa guddaan oolchee wal bulcha malee waajjiratti yaamee caasaa takka na godha caasaa seera akkas naa godha jechi jedhu dhar nu ka jalqaba barbaadaa turreef itti wareegamaa turrellee kanaafuu achitti diinni yaademe caasaan diinaa diigame akka caasaan diinaa deebi'e nu seenne dhimma waraan bilisummaa Oromoo aabaa osoo hin ta'in faayidaa fi fedhiin kaayyoon kan uummata Oromooti sababeef Oromoo guutuutti fachuu qaba isinii kan tiffachuu qaba eeguu qabdan akka ka diinaa eegdanii jabeessan keessan eeguu dadhabuuni Oromummaa keessaa of mul'uun wanni taatee taate haaloon hin jiru as keessa abbaan kaleessa dhiiga dhangalaaste har'a bor shammaa dhangalaaste hin jiru kaleessa wallaalummaa yoo dandeenye gaafas si gorsite yoo dandeenye gaafas kallattis deebiin har'a carraa arganne har'a siin jedhe har'a achitti waan faallaan dalagin cubbuun dhibiin arbaa achitti hin jiru bilisa eegee akkas ta'e bilis taate akka ilma Oromoo tokkootti waan Oromoof ta'uuf Oromoof deemu qeerroon Oromoo jaarroleen haga nam alaa dhiiraan jirtanitti dhimma Oromoo tiksuu ka danda'u haga ganda kanaatti eeguun dirqama malee fedhiillee miti. Nu osoo kennu osoo hin taane Oromummaatti isin kenne nalleen dirqama kana Oromummaan na kenne hin beekannaa fudhachuuf jira. Ambar fulaa kan taa'ee si qajeelchuu hin danda'u. Rakkoo kaleessa caasaa waliin dhaqee ebeluutti bachuu jira maaliin kanatti bachuu jira maali waan jira akkasii jira maali hin jiru ammaa achi. Wanni furmaatatti hin argatu akka aadaa Oromoo akka gadaatti jaarsaa fi jaarsaan qofa furama. Wanni Oromoo wal dhabsiisu jiru. Wanna gadda kanaa malee wanni Tigraay dhufe wanna Amaaraa dhufe wanni wal dhabsiisu jiru. Oromoon dura akkasumaan bulaa ture. Ergifata warra dhibiitiin wal dhibuun gonkumaa maani hin taatu yookaan goote.